السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota mukaalitti akkamiin irra jirtu? Nagaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Isin akkamii? Nagaa isiniin jedha. Alhamdulillah nagaa kooti. Akkasii ganama iddoo bashannanaa deemee akkatti fataa jedhee galee. Akkasii dhugaa baay'ee bareeda. Biyya na yaadachiise. Waliin taa'uudhaan akkasitti mi'a akkam jirtanii aduun ganamaa viitaaminii jedhanii keessa nu oofanii. Akkasii kunoo viitaaminii keessa turre. Akkasii akkam nagaa jirtanii fayyaa qabdanii jabaattanii isiniin jedha baga jiraattan hundi keessanii. Jiraadhaan malli rabbi isin haa jiraachisu umurii isin haa dheeressu isiniin jedha kaa'e. Akkasii nu jajjabeessaa maatii nuuf tayaa waan jiru hundaa koomantii jalatti nu barreessaa waan sirreeffatuu qabnu hunda isaatu isiniin jedha. Addis gabii waan taaneef waan kanallee irraa hin beeknu. Akkasii maal jettanii yaada keessan koomantii jala naa kaayaa isiniin jedha. Akkanumatti itti fufi jettanii moo sirreeffadhu jettanii moo rabbi kheyrii haa godhu waa maraafiyyuu. Inshaallah anillee gara keessan dhufuudhaaf isinitti as dabalamuudhaaf congratulation jechuudhaaf xiqqishumatu na hafe. Galatoomaa isiniin jedha hundi keessaniyyuu. Haadha Jaafoo atillee hedduu galatoomii ulfaadhuu siin jedha dhugaa hedduu tokko faratti namni ni galateeffadhu siin. Achirraan immoo irraa hafee hirmaatota garee keessatti waliin hirmaataa jirru hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa.